Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa musliimaa baga guyyaa har'aa kana isiniin ga'e. Egaa akkuma beekamu Ramadaana waggaa 1443 afuraffaarraan jirra. Culture irrattillee akkasiin hojjettan, environmental irrattillee, climate change kan irrattillee akkasumas hawaasummaadhaan resource uummanni qabu maal qaba jedhee uummanni akka baratu asirraa akka barnoonni kennamu. Qabeenyi uumamaa waloodhaan sabni qabaatu maal fa'i? Qabeenyi uumamaa irra dhalate maal fa'i? Akkamitti yoo misoomni itti dhufe qabeenya uumamaa san wajjin akkamitti wal dubbisa? Akkamitti gaafachuu danda'a? Akkamitti irraa ka'aa dhimma jedhus hawaasaaf barnoota kennuun miidiyaan hagammaa waa'ee diinaa qolachuu fi diinaa deebisuu irratti baay'een hojjeta. Speeshaal fi jiruuf jireenya isaa qabeenya uumamaa kan lafa jalaatiif kan gubbarraallee kan inni qabu karaan ittiin himanii fi karaa ogummaan ittiin ibsaniif waloo isaa wajjin wal qabsiisee baay'ee miidiyaan barsiisu waan hin jirreef bakka hanqina jiru laaltanii akka isinitti dabaltanii jajjabeessitanii abdiin qaba. Isa kaan humni namaa kan barate baay'ee jira, hayyuun beekan baay'ee jira. Falmii isaa ta'uu jiruuf jireenya hawaasaa qorannoodhaan utubuu haa ta'u. Incinni miidiyaa irraa gara hawaasaa darbatamus irraa qolachuuf haa ta'u hedduu jira. Kanaaf isarratti xiyyeeffadhaa jira. Dheerachuun hifannaa fida waan ta'eef amma namni shaagalaa jira waan ta'eef Ramadaana simachuu fi just focus goona gara sitti deebise. Dhageessanii jirtanii obbo Shaffis boruu akkanaan hin faarsine waan sirriitti beekuuniif jechaadha. Nama tokko yeroo dubbannu nuti filoorsi isaatiin hin faarsinu dandeettii isaatiin faarsinu wanti adda nu gatu keessaa tokko nama kanaaf fayyadu, nama Oromoof fayyadu, nama sooshaal miidiyaa irratti Oromoo infuleensii gatee sammuu isaa seetaaf gatuu danda'u. Fakkeenyaaf shamarreen qonnaan bulaa takka baadiyyaa irraa yoo dhufte carraa TV yoo hin qabaanne abbaan isaa TVdhaan waa arguu hin dandeenye yookaan immoo reediyoo banee dhageeffachuu hin dandeenye namoota akkanaa kanarraa hin dhagaata jechaadha. Kaalsheemii yoo kan lafatti baay'atu, pootaasheemii yoo kan lafatti baay'atu taate akkasuma immoo xaa'oo mala uumamaatiin qopheessuu irratti wantoota adda addaa namoonni akkanaa kun gorsa kennuu danda'an. Amman tanatti waan isaanirraa hubadde keessaa qabxiilee sadii ilaaluu dandeenya. Naashinaal meetiroloojiin yaada kennaan jiru akka kaleessaa faalama qilleensa biyya sanii wal qabatee roobaan wal qabatee rooba waqtii eeggatee dhufuu fi waqtii eeggatee hin dhufne jedhanii duraan himaa turanii wanti sun rakkoo qaba kan jedhu yaada dabarsan qabxii tokko. Lammaffaa immoo Oromiyaan qabeenya qabdi jedhan. Qabeenya san keessaa tokko internal resource fi external resource dha. Qabxiilee kanarrattis dubbatanii jiran jechaadha. What is internal resource, what is external resource yammuutu sagantaa itti aanutti isaan kan nu barsiisan taati. Kanneen qabxiilee gurguddaa sadarkaa yuunivarsiitii fi kolleejitti barsiifamanidha. Asirratti kaawwannee jira kun akkuma argitan tan internal resource, external resource akkasumas immoo national meteorology irratti jechaadha. Haala qilleensaa irratti barumsa akka nu kennan abdiin qabna. Kan ammootu itti fayyadamu. Anis irraa fayyadamuu danda'a jechaadha. Yoo xiqqaate kaabeeja gibbii keessatti dhaabbachuu yoo xiqqaate qoosxaa isa jedhan san gibbii keessatti amaarri bar Finfinnee keessatti mana fincaanii gubbatti biyya nayitee achirratti waa horatanii jiraatan jechaadha. Biyya Chaayinaa kanattis akkasuma jechaadha. Kanaaf waan akkasiisan ga'umsa sammuu keenya seetaappiin jira jee yaada. Change challenge miidiyaattiin isin deebisa kallattiidhaan. Dubbii hadhaa si fakkaatti. Situ enerjii guddaa qabdanii atumaan hadhaa geeggessaa kan atumaan geeggessaa. Infuune bar infuune qeerroodha. Har'a silaa kaamuda waraati koofiyatti deebinaa jennee turre amma waan gootaa hojii jirruuf beektaa. Akkas. Halkanis guyyaallee ni hojjannaa. Akkas. So akkasitti kaama isin tabsiisuu fi isin gammachiisuu fi boruu waliin dachaadha. Inshallah. Istiil ammallee beektaa nuti yeroo maraayyuu hojiilee irrallee jira jennee saba keenya jalaa sa'aatiin qusannu sii galee. Nuti saba keenyaaf waan dandeenyu akkamitti akka hojjennu. Anyway, by the way, because jennee uummata keenyarraa sa'aatiin sii galaami. Akkuma inni isaa galutti akkuma inni beekutti yoo akkana taate akkana keessaa baata yoo akkana hojjette akkana ga'e. Namicha tokkotu waan jedhe hin sodaatinii jedhe
dhugaa dubbatu irratti, dhugaa hojjettu irratti. Garuu hoo jedhe umrii kee shanirraa haga 20tti dogongora guddaa hojjechuu dandeettaa jedhe. Ni hojjettedha dogongora ajaa'ibaa kan hojjettedha umrii kan kee 15 haga 25 haga 20tti dogongora guddaa hojjettedha. Garuu hoo achirraa baruu qabdaa jedhe. Umrii kee 15 haga 20tti waggaa 5 keessatti waan feete yoo dogongorte isarraa barachuu qabdaa jedhe. Gaafa mana 20 seente 20 haga 25tti hojii keessa seenuu qabdaa sisteema hojii. 25 haga 30tti hard work gochuu qabdaa jedhe. Mee bakka kanarra deebi Abdulwatta irra deebi mee bakkitee umrii kan. Okay. Umrii 15 irraa hanga 25tti umrii 15 irraa hamma 20tti dogongora feete hojjechuu dandeettaa jedhe. Umriin kee 15 irraa hanga 20tti dogongora guddaa hojjechuu dandeettaa jedhe. Garuu hoo waggaa 5 sanatti dogongora hojjette irraa waa baruu qabdaa jedhe. Okay. 25 irraa hamma 30tti hojjechuu dandeettaa jedhe. 25 moo 20 irraa? 25 irraa hamma 30tti hojjechuu qabdaa jedhe. Hojii ajaa'ibaa kana hojjechuu qabdaa jedhe. Ammallee 30 irraa haga 35tti sandaran irra hojjechuu qabdaa jedhe. 35 irraa 30 irraa haga 35tti halkanii guyyaa fiiddee hojjechuu qabdaa jedhe. Haga 35tti 30 irraa hamma 35tti. Gaafa umriin kee 40 seenee waa takka mul'isuu qabdaa jedhe. Okay. Gaafa umriin kee 40 seenee waa mul'isuu qabdaa jedhe. 40 irraa hanga 50tti ammallee eega mul'ifte kana namatti barsiisuu akkasumas maatii kee hiriyoota kee barsiisuu irratti jajjabeessuu irratti waan agarsiifte kana isarratti jabaattee hojjettaa jedhe. 50 keessaa gaafa mana 60 seentu hojii mara isaa ofirraa close gootee barsiisuudhaaf enjoyin gochuu irratti deebitaa jedhe. Maaliif umriin kee 60 irraa yoo akkam jabaatte waggaa 40 jiraatta dhibba guutuufu jechuudha. So iddoo kana keessatti umrii kee manaj gootee haala akkasiitti fayyadamtaa jedhe. Waan kana Qoy naannoo kam jira iddoof laalaan. So namni akkanatti kalkuleet godhee haala akkanaa keessatti of argee I am where I go. So achi keessatti of hubata jennee yaadna. Okay. Barreeffadhaa waan kana warroonni jirtan barreeffadhaa. Baay'ee waan nama barbaachisu keessatti of laaltan daawwitiidha wanni kun. So akkanatti of laaltaa jechuudha. Hojii irrattis hojii hojjechuu qofa osoo hin taane hamma hojjettuus qaba hamma itti dhaabduus qabaachuu qaba.
akkana Incinni miidiyaa irraa baga gara isaa darbatamu ramadaana jala bultii ittiin gahe jecha asumaan barnoota illee dabarsinaa jechuudha. Seensi chaalenjii miidiyaan madda walaabuun waan mi'aayaan waan mi'aayaan dabaalan akka kana. Galatoomaa koomentii namas arginee jirra. Mee koomentii kanarratti hamma bara 40 booda nama barsiisuu hin dandeessu jechuudha moo jechuudhaan bifa gaafiitiin gaafatanii mee isarra dhaabbadhaati yaada keessan dabarfadhaa. Waan sirriitti beekuuniif jechaadha. Nama tokko yeroo dubbannu namni kun hin hubanne natti fakkaata. Hin hubanne. Luki umriin kee gaafa 40 gahu gaafa umriin kee 40 gahu ati Result stage. Look gaafa umriin kee 40 gahu jechi keessa dhugaadha yaadni kee dhugaadha wanni ati mul'iftu marti dhugaadha. Umrii 40 baay'ee murteessaadha. Waan mul'isuufis ta'e, waan dubbachuufis ta'e, waan murteessuuf illee ta'e. Kanaaf amma asumarra dhaabannee waa murteessuu ni danda'ama. Amma namni fakkeenya fudhachuu dandeenyu tokko amma fakkeenyaaf obbo jaalatamaan keenya kabajamaan yookaan abbaan qeerroodhaa obbo Jawaar Mahammad bara darbe umriin isaa 35 keessa jira yoo jenne umriin isaa haga gaafa 40 seenutti yoo jajjabaatee xiinxallee obsa hoo qabaate gaafa umriin isaa 40 Itoophiyaa mootummaa ta'uun shakkii hin qabu waan jedhu fa'aa murteessa. Aboo Rabbiin waa gatu wallaahi billahi maashaallah ramadaana jalqabbiidhaan hawwii kana dubbanne Rabbiin haa gatu hin danda'a. Calculationii argite. Oromoo fariista kootte maashaallah. Hedduu namatti tola wallaahi pilaasama jechaan kana bara. Risoorsii uummanni qabu maal maal jedhee uummanni akka baratu asirraa. So akkasitti madaalleetiin irra kaa'uu ni danda'a. Fakkeenyallee akkana kadhanaaf fuudha waan ta'eef murteessaa hawaasaatti murteessaa. Abdulfattaa asirratti qabadha. Age classificationin 15 hamma 20 mistake area dha. Bakka riskiin guddaan itti mul'atu jechaadha. Mistake area waa balleessuu fi waa hojjechuu irrattis mistake area dha jechaadha. As keessatti ammoo waa argatta muuxannoo argite mistake dalagurraa namni waa barate jettanii jirtanii qabxii baay'ee nu hubachiisuu fi dansaa ta'e keessaa tokko jechaadha. From 15 until 20 jechaadha. 25 hanga 30 ammoo work stage iddoo dalagaa itti hiyatan jechaadha. Naannoo exercise itti gootu improve itti gootu jireenya kana mo'achuudhaaf karaa irra seentuudha stage workiidha 30 hanga 35 ammoo more work riskii guddaan as bira jira jechaadha. 30 hanga 35 riskii guddaa responsibility guddaa dalagaa keetiif kreditii kennite bakki itti more hojjattu bakka kana exercising guddaan jechaadha. Kanaaf ijoollee waggaa 30 hanga 35 of ilaala warroota shamarranii kan ammoo kan biraatti kan jiruuf isaanitti deebinee isaan gaafanna. Waggaa 40 yeroo ga'u ammoo riizaaltiidha. Riskii saniin hojjattee miti waa fidda riizaaltii wayii fidda. Riizaaltiin fiddusummaan dalagaa keessa turte santu waa si barsiisee waa sitti mul'isa. Ergasii ammootu maal goota 40 hanga 50tti waan riizaaltii fidde san konfidensii qabda waan taateef nama barsiisuu gahumsa jechaadha tammantan. Barumsaan qofaa miti yaadaanis guddattee jirta hojiin keessa dabarsite sun mana nyaataa yoo dalagte yookaan ammoo yoo barsiisaa taate yookaan ammoo biizinasmeen yoo taate ekspiraansiin sun riizaaltii si fidee jira riizaaltii qabu saniin ammoo nama gorsita jechaadha. Akka Dr. Maraaraan hayyoota Oromoo kana walitti qabee gorsu kan argite ekspiraansii argate gahumsarra dhufee jira riizaaltiin hojiitti jijjiiramee jira jechaadha. Yaada sharing of talents naannoon kun eeriyaatti yaada wal jijjiiran jechaadha. 50 hamma 60tti ammootu close stage. Close stagein kun waan maraa ofirraa fixxeetumaan bakka waan feetes ta'uu dandeetta. Amman tana Itoophiyaa keessa yoo namni du'e waa lama gaafatan. Tokkoffaa dhufaniitumaan bara erga bo'anii geessanii booda waa lama gaafatan. Tokko wanti isaan gaafatan maal ta'ee du'ee jedhan akka waan nama du'e san galchuu barbaadan argite maal ta'ee du'e yan gaafata akka osoo nama waa ta'e maal ta'ee du'e yan nagalchanii bar nagalchuu danda'anii bar kun loojikiidha nagalchuu hin danda'an. Lammaffaa ammoo maal gaafatan beeyta umriin isaa ammoo meeqaa jedha yoo 35 ol ta'e beeyta naa ba'uu hin danda'an yookaan ammoo gara nyaattee naan qaban. Ameerikaa keessatti jaarsi waggaa 70 pirezidaantii ta'ee biyya bulchaa jira.
Raashaa ilaali waggaa 45 ol waggaa 60 keessatti namoonni hedduun biyyoota Awurooppaa kana keessatti mootummaa ta'uuf dorgomaa jiran. Biyya UK fudhachuu dandeenya. Waggaa 60tti waggaa 70tti pirezidaantii ta'uuf deema. Namni keenya immoo waggaa 40 ta'een nyaatee jira dhiisa nyaateera dhugee jira. No san ta'uu hin qabu. Kana lamaan nama gaafatan biyya teenya keessatti jechaadha yeroo gorinof kolchaa itti fufa sagantaan keenya. Oromoo Firist baga nagaan dhufte. Gana eegdan qaqaaliiwwan koo. Baga nagaan dhufte obboleessi baay'ee viidiyoodhaan Ramadaan Mubarak. Ramadaan Mubarak baga siniin ga'ee baga